macaafa qulqulluu kakuu haaraa keessa hojii ergamoota boqonnaa 4 lakkoofsa 26 kaasee amma 31 akkas jedhan dubbisa maqaa Yesuusiin. Hojii ergamoota 4 26 kaasee amma 31 akkas jedha. Mootonni biyya lafaa lolaaf ka'an goofticha ammasii isatti bu'uudhaaf gurguddoota garee waammatan jette. Eeyyee dhugumaan mandaruma kanatti iyyuu Heroodisiif Phonxoos Phiilaaxoos warra saba Waaqayyoo hin ta'inii fi namoota Israa'el wajjiniin hojjetaa keessa qulqulluu Yesuus isatti dibdee irratti walii galan. Kanaan ati humna keetiif yaada keetiin akka ta'uudhaaf kan ati dura murtoo gootee raawwatan. 29 Ammas yaa gooftaa doorsisa isaanii ilaali. Hojjetoonni kee sodaa malee dubbii kee akka dubbataniif ija jabina kenniif. Maqaa Yesuus hojjetaa keessa qulqulluutiin dhukkubsattoota fayyisuudhaaf milikinniif dinqii garagaraas gochuudhaaf harka kee diriirsi jedhan. Isaan kadhata kana afaanii xumuranii fi iddoo isaanitti walitti qabaman socho'ii wal faana ta'e hundumti isaanii hafuura qulqulluudhaan guutamanii dubbii Waaqayyoo jabummaadhaan dubbachaa turani. Ameen. Harka keenya diriirsinuutis har'a sin diriira. Nu walakkaatti dinqiin tokkoon ta'a guyyaa har'aa. Haleluuyaa. Warra amantan dinqiin sinii ta'a ganama kana. Dinqii caalummoo harka Waaqayyoo arguudha. Olma kaafannoo harka mirgaa na wajjin kadhannaa kana kadhadhaa yaa Waaqayyoo jedha. Ati qulqulluudha. Mudaan qabdu. Gargaarsa keerraa kan ka'e. Ani jiraadheera. Sin galateeffadha. Jireenyi koo jireenya keeti. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Du'inaa yaadamee ture. Jireenyatti jiraadheera. Badiinaa yaadamee ture. Darbee har'a ga'eera. Sin galateeffadha jedha. Galanni siif haa ta'u jedha. Ati barsiisaa dhugaadha. Sirraa barachuu dhufeera. Na barsiisi. Dadhabbina koo hundumaadhaaf araara naa godhi. Harka ol kaafanne ani yakkamaadha. Qulqulluu ilma kee Yesuusiin gara koo ilaali. Sammuu koo bani. Jireenya koo qulleessi. Humna natti godhi. Diina koo na moosisi. Dhaaltuu mootummaa keef na qopheessi. Lafaaf Waaqa irratti araara waan naa gooteef galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Na wajjiniin galanni siif haa ta'u. Waan na dhageesseef ulfaadhu. Ameen. Galateeffadhaatii nooraalillee guddaan. Kutaa torbee har'aa jalqabnee torban sadiif akka barannu waan qabiyyee qabadhe afurri qulqulluu laphee kootti fidee dhaabadheen torban har'aa waa jalqabnee turre. Innis hojjetaa milkaa'aa yookaan achi hojjettoota milkaa'oo waan jedhu jalqabnee turre. Hojiin jireenya amanaa keessatti dirqama akka ta'e fedha akka hin taane kennaa abaarsaa akka hin taane waan Waaqayyoo namaaf kenne amala ofiisaa yaada ofiisaa sagantaa ofiisaattiin ilma namaaf qoode malee hojiin kennaa abaarsaa akka hin taane amanaan amanee Waaqayyoon beeku kam immoo hojjechuu akka inni qabu yaada hojiitti amanaan amanuu akka inni qabu hojjetee immoo namni eebbifamuun milkaa'uun fedha Waaqayyoo akka ta'e torbee har'aa kaafnee dubbachaa turre. Waa'ee hojjechuu hojii yoo jennu gosti hojii baay'ee ta'a. Namoonni hojii hojjetanis akkuma namni biyya lafaa irratti baay'ee ta'e baay'eedha. Garuu gosa hojii lakkoofne hin finnu waan ta'eedhaaf barachuun, qotuun, tajaajiluun, nagaduun yookaan daldaluun wanta kamiyyuu gochuun maatii gaggeessuun hojiidha jenne. Hojiin immoo karaa baay'ee hojjetamaa namni hojjetaa jenne. Ni kaan iskiriptoodhaan, ni kaan arrabasaan, ni kaan miillasaan, ni kaan yaadasaan, ni kaan ilaaluusaatiin, ni kaan immoo ashkinii yookaan karoogiraafiidhaan bifa milikkitaatiin hojii hojjechuun hin danda'amu. Walumaa galatti garuu hojiin amala Waaqayyoo keessaa tokko akka ta'e Waaqayyoo keenya hojjeta akka ta'e sagalee Waaqayyoo kutaa lama wal qabsiifnee ilaalleerra. Kakuu haaraa keessaa
wangeela Maatiyos 25 lakkoofsa 14 qabnee amma 30tti gaafa laallu waa'ee hojjetaa sadii laalaa turre. Hojjettoonni sadii akka isaan jiran namicha tokkotu jira jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenyaan waa'ee amala hojjetaa ibsu yeroo barbaade namicha tokko jira innis hojjettoota isaa waamee isaaniif hojiidhaaf waan ta'u meetiitti kenne yookaan achi qarshiitti kenne jedha meetii jedhaan yakki isaanii guddaan haa ta'u malee garuutti kenne ka'ee booddee abbaa tokkotti 5,000 kenne tokkotti 2,000 kenne tokkotti immoo 1,000 kenne na wajjin ta'a ergatti kenne ka'ee booddee garuu yeroo dheeraa booddee deebi'ee dhufee hojjedhaa jedhee hafuura hojiifiini eeyyama hojii kennee dhufee booddee yeroo muraasa booddee deebi'ee dhufee hojjetanii maalirra akka isaan ga'an ilaaluudhaaf gara isaanii dhufee abbaan hojjetaa kun hojjetaa walitti qabee maalirra geessan jedhee gaafate isiniin jedhe torbe bakkaan ture isaan keessaa hojjettoonni 2 hojjettoota baay'ee filatamoo jajjaboo akka isaan ta'an sagalee Waaqayyoo rogaanuu ba'a. Abbaan 5,000 5,000 buufatee 10,000 godhate abbaan 2,000 2,000 buufatee 4,000 godhate inni abbaa 1,000 garuu silumayyuu kan kenname 1,000dha isumayyuu immoo gedha maal godhe gedha boolla qotee awwaaleetu guyyaa abbaan manaa sun dhufu dhiyeessee fi akkas jedhee gedha maal jedhe gakkisaa keessaati ati jedheen nama gara jabeessa waan taateedhaaf otoon facaasiin galfatta waan ta'eedhaaf otoon bittinsiin walitti qabatta waan ta'eedhaaf gara jabeessadhatu waan taateedhaaf kanaaf ansi sodaadhee horii kee awwaalee kaa'ee jedhen siniin jedhe inni kaan biraa birrii fudhatee ittiin bitee nagadee gurguree sooromee dachaa waan sana argatee eege inni kun garuu gaafa laaltanii hammeessuu ololuu oduu odeessuu malee hojii akka inni hin jaallanne gaafa gooftaan isaa deebi'ee dhufu akkasittiin jedhe ati jedheen erga waa'ee koo beektee erga waa'ee eenyummaa koo beektee maaliif horii koo warra hojii beekanitti laattee bu'aa isaa wajjin akkan fudhadhu maaliif gochuu didde waa'ee koo hin beektaa maaliif akkas goote jedhe egaa ati jedheen sabbaa 1,000 hojii wallaaleen na dhagaa isa hojii wallaaleen ati jedheen waa lama hojjetaa hamaadhaaf hojjetaa ibaananaa ati har'aa qabdee jedhe gammachuu gooftaa keetti dabartee hin hirmaattuuti harkaan miilla isaa qabaa hidhaatii jedhe warra kaaniin fuudhaatii iddoo warri kaan boo'itti darbadhaa haa boo'u haa iyyuu haa watu waatu na dhagaa hojjetaan kun hojjetaa akkamiiti gaafa jettanii hojjetaa hamaadha kanaaf biyya lafaa kana irratti sagalee Waaqa irraa badhee hojjetoonni sadii akka jiran hojii hafuuraa kan hojjetan hojii foonii kan hojjetan tokko jennee torbee har'aa kutaa tokkoffaa kan ilaalle hojjetaa akkamiiti jenne tokko warra yeroo isaanii qisaaseessan jenne lammaffaan humna guutuu warra hojjenne jenne sadaffaan immoo hojii isaanii namni biraan ifee akka hojjetuuf warra barbaadan hojjechuu warra hin jaallanne hojjechuufachuu malee jenne egaa hundi keessan gara koo laala barataa ta'u barsiisaa tajaajilaa ta'u daldalaa as keessa kan jirtan baay'een keessan namoota hojii dhibaa'ummaa irraa birmaduu baatanii hojiidhaaf fiigdan akkasin jirtan na amana lapheen koo jirtus tokko immoo gaafa laaltanii hojjetaa dhibaa'an jira yoo barateen dhibaa yoo nagadeen dhibaa yoo tajaajilan dhibaa yeroo qo'annaan dhibaa yeroo hundumaa dhibaa egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hojjetaa dhibaa'an akka inni jiru jala muree lafa kaayyaase na dhagaa waa'ee nama dhibaa ammoo sagalee Waaqayyoo Solomoon gaafa dubbatu maayedha namni dhibaa'an jedha waciitiin hin dhiyaataa fedha harka isaa fuudhee waciitii yookaan saayinaa keessan kaawwata nyaachuudhaaf erga kaa'ee booda garuu jedha deebisee afaan kaawwachuu immoo hin danda'u jedha maal waan ta'eef dhibaa waan ta'eef amalli nama dhibaa harka isaa fuudhee waciitii yookaan saayinaa keessan kaa garuu fuudhee maal hin godhu hin nyaatu jedha afaan irraatti yoo hiikne mana barumsaa naqaa garuu hin qo'atu hin tajaajilaa garuu hin kadhatu hin hojjetaa garuu humna baasee hojjetu har'a waa si eebbisu hafuura dhibaa'ummaa irraa si hiikeera maqaa Yesuusiin narka ol kaasati ameen jedhaa yaats egaa akkas jenne gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namoonni sadii akka isaan jiran keessa hojjetaa dhibaatti akka inni du'a yookaan achi boo'icha rakkina akka inni itti raajee yookaan akka inni itti dubbate sagalee Waaqayyoo agarsiisa yeroo baay'ee namoonni siniin jedhe hojiin kennaa abaarsaa godhanii lakkaa'u siniin jedhe hojiin garuu kennaa abaarsaa miti Waaqayyoo hojjetaa akka ta'e maalittiin jedhe Ermiyaasiin ani hojjetaadha jedheen kanaafi hojiin hojjedhu kana keessatti kadhannaa kee dhaga'e siin deebisa
waan hundumaa hojjedhe immoo bifatti godhee dhaabeera waan ta'eedhaafi ani hojjetaadha na kadhadhu dhimma kee hojjedhaa jedhe si eebbiseen darba har'aa qabee harki Waaqayyo dhimma kee argatu marii ganama kana dhimma mana kee hojjetu as qabisin eebbisa dhiiga qaraanii irraan hafuura hojiidhaan si eebbisa irraa kaase Waaqayyo maalidha meerbadha Waaqayyo maalidha meerbadha Waaqayyo maalidha hojjetaadha Waaqayyo kana maal godhe gedeenire waa'ee keedhaaf na kadhadhu ani siin hojjedhaa jedheen yeroo baay'ee namoonni siniin jedhe waa'ee hojiidhaaf yaada dhibaa'ummaa abaarsa hojiitti lakkaa'u na dhagaa har'ayyuu torbee har'ayyuu dabaleen guduunfa hojiin abaarsa toon taane hojiin eebbadha caaffanni akkas jedha ani jedha hojii harka kee nan eebbisaa jedha har'aa qabee hojii harka kee eebbiseera dhiiga qaraanii irraan eebbiseera maqaa Yesuusiin namoota tokko gaafa laaltan namoota hojii waa'ee wayyaa isaanii waa'ee caammaa isaanii waa'ee bifa isaanii dantaan qaban hin hojjetu egaa na wajjin ta'a kutaa tokkoffaan hoggataa dhibaa akka ta'e hoggataa biyya lafaa keessa hoggataa dhibaan akka jiru sagalee Waaqayyo nu agarsiisa ni lammaffaan yookaan kutaa lammaffaa jedhaati hojjetaa hojii dhaabedha ni lammaffaan hojjetaa hojii dhaabe hojjetaan hojii dhaabe hojjetaa dhibaa wajjiniin wal bukkee warra hiriiran keessa tokkodha hojjetaan ni tokkoffaan siniin jedhe kutaa tokkoffaan hojjetaa dhibaadha ni lammaffaan immoo hojjetaa hojii dhaabedha sagalee Waaqayyo keessaa kutaa guyyaa dubbifne hojii ergamootaa boqonnaanii afur gaafa dubbiftan lakkoobsa 26 qabdanii gaafa laaltanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaarra yeroo ture hojjetaa yaada Waaqayyo gaggaa ture hojjetaa Waaqayyo kan ta'e sagalee Waaqayyo nu agarsiisa keessumaa 4:30 hojii ergamootaa garuu haa ta'uyyuu malee inni hojjetaa Waaqayyo ta'e kun Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaarra ture akka inni hojjenneedhaaf namoonni baay'een falmaa mormaa akka isaan turanii sagalee Waaqayyo nu agarsiisa na dhagaa hojii ergamootaa keessatti kadhannaa bartoonni yookaan achi waldaa Yerusaalem Waaqayyoon kadhatanidha maayidhanii kadhatanidha akka jedha dhagaa mootonni biyya lafaa lolaaf ka'ani goofticha ammasii isatti bu'uudhaaf gurguddoota gadhee waammatan hin jette eeyyeen dhugumaan mandarama kanatti iyyuu Heroodisiif Phonxos Philaaxoos warra saba Waaqayyoon ta'iniifiin namoota Israa'el wajjiniin hojjetaa keessa qulqulluu Yesuus ati dibdee irratti waliin ga'aniidha Yesuus Kiristoos yaada Waaqayyo baan sagara biyya lafaa dhufee hojii Waaqayyo hojjechaa turedha garuu gaafa laaltan Philaaxoos Phonxos inni baraa Yesuus keessa ture Heroodis faa namoonni gadhee waammatanii Yesuusin falmaa turan gaafa hojii abbaasaa hojjetu warra jaamaa yeroo ija banu warra duudaan yeroo gurra banu hojii gaariin hojjetuudhaaf falmaa turan Yesuus garuu barasaa keessatti haala laalee yeroo laalee mootota biyyaa laalee dinagdee baraa laalee al takka hojii isaa dhaabeen beeku maal gochaa ture gaafa gettan hojjetaa ture mina dhagaa Yesuus Kiristoos biyya lafaarra yeroo ture hojjetaa Waaqayyooti hojii Waaqayyoo hojjechaa ture ndaama akka jedhan Phexros faa hojjetaa keessa qulqulluudhaan eenyuun jedhu Yesuusin Yesuus hojjetaa keessa qulqulluudhaan biyya lafaarratti maal gochaa turteetta dhukkubsataa baay'ee fayyisaa turteetta garuu namoonni baay'ee maal godhaniiru ittiin falmaniiru lolaniirudha dhagaa qabiyyee dubbichi keessa barbaadan Yesuus Kiristoos hojjetaa akka ture hojjetaa Waaqayyo akka ture garuu falmii akka inni qabu lola akka inni qabudha dhagaa waa'ee Yesuus maaliif kaasan kadhannaa keessatti isaan amma Yesuus yeroo kana taakun barraa'e yeroo jecha kana Yesuus biyya lafaarra jiru kan jiru Yohaannis faat Phexros faat ergamoota jira maayidhan akkuma Yesuusin gargaarte otoo namoonni baay'een Yesuusin hin hojjettu hin tajaajiltu hin dabartu otoo ittiin jedhanii akkuma Yesuusin gargaarte har'as meenu gargaaruudhaaf harka kee diriirsi haleluuyaa danqaan jira garuu hojjechuu barbaanna hin hojjetiin kan jedhu jira garuu afuura kee barbaanna kanaaf maal godhi mee harka kee diriirsiiti milikkitaaf dinqii godhi jedhan otoo isaan kadhachaa jiranii jedha akka dingataa afuurri Waaqayyoo humnaan dhufeefii jedha haleluuyaa kadhatanii otoo isaan afaan irraan fixiin jedha afuurri qulqulluuf maal godhe jedha lafa sochoose sochii wayiin ta'ee jedha ammasiin kan dhaganama kana waa'ee hojii si barsiisaan jira otoo mana kanaa gadi hin ba'iin torban kun hin dhumiin afuura hojii sirratti malee dhiigalechaan afuura hojiidhaan si eebbiseera ol kaasaa harka mirgaa nan hojjedha jedha nan milkaa'a jedha
annama hojiiti jedha nan hojjedha jedha nan milkaa'a jedha nam tokko faani baasee ameenaa jedhat egaa Yesuus Kiristoos inni biyya lafarra ture hojjetaa Waaqayyooti Heroodis faatiin Phonxoos Phiilaaxoos faatiin immoo akka inni tajaajilleef akka inni hojjenneedhaaf falmii baay'ee tureera yeroo baay'ee namoonni barri gaafa isaan dhaabu lola gaafatti kaasu haalonni naannoon yeroon ikkonoomiin yeroo falmiitti kaasu hojiidhaaf Yesuusin gaafa laaltan otoo gareen baay'ee falmuuni otoo namni baay'ee loluuni ani hojii koon dhaabu sinis hojii keessan hojjedha anis maalan godha hojii koon hojjedha mee hojii gaarii kamiyyuu yaada Waaqayyooti hojiin gaarii kamiyyuu mee nama san bukkeetti himaa hojiin gaariin kamiyyuu jedha barachuu haa ta'u jedha nagaduu haa ta'u jedha qonnaa haa ta'u jedha tajaajila haa ta'u jedha hojiin gaarii kamiyyuu jedhaani yaada Waaqayyooti jedhaani wanta gaarii ala kan jiru kamimmoo hojii eenyu gaafa gattan hojii saamaati yeroo baay'een keenya hojii gaariidhaaf kaana mana keenyaaf jireenya keenyaaf waldaa keenyaaf kaana Waaqayyo immoo Waaqa waan gaariitti walii galu waan ta'eedhaaf nu gargaaruudhaaf harka isaa ol hin kaasa akkuma waan gaariif gaafa kaanu seexanni immoo akkuma keessan ollaa keessan irraa waajjira keessaa waldaa keessaa maatii keessaa nama qaba waan ta'eedhaaf yeroo ati waan gaarii hojjechuuf kaatu inni immoo jallaa si bukkeetii kaasa jallaa haqaaqamaa kan nama dhageen kan safuun been kan wangeelan been sitti kaasa maa jedhe hin dandeessuu siin jedha eessayyuu hin geessuu siin jedha naman qabduu siin jedha eenyu bakka ta'een beeku har'a akkas ta'a garuu harki Waaqayyoo dinqiidhaan ol sii jedha waaree ganama kana ol sii jedhaan jedhe maqaa Yesuusiin yeroo baay'ee namoonni baay'een hojii warra dhaaban waa himatan malee akkuma ittiin dhaaban maaliif dhaabde hojii gaafa jedhan anaaf namatu hin ba'u jedhu maaliif dhaabde hojii gaafa jedhan ani gabaan qabu jedhu maaliif dhaabde hojii gaafa jedhan ani kokkasidhaan ataa baay'isu na dhaga'i biyya lafaa irratti mormiin numa jira otoo mormamtuu garuu mo'achuun ga'ee keeti mo'adhu dhiiga garaani oorraan mee gara koo laalaa eenyutu mormii malee milkaa'ee eenyu mormii malee jiraataa warra hojii malee teessan lola dadhabdanii hamii dadhabdanii nama dhabdan yeroo dhabdan eenyudha amma baay'een namoota naman qabu hojiin naan ta'u gabaan qabu abaaramaadha na dhaga'i atis namaraan dhalatte abbaan ta'e tokkos namaraan dhalatte milkaa'eera yoo baay'ate maalidha gaafa gette isa kuffisuuf jechaa jira seexana isa waan gaariin jaallanne maaltu beeka hiriyyaama keessatti kaaseetu lola sitti kaasa maatii kee kaasee lola sitti kaasa amma baay'een keessanii buddeen nyaattaniif yeroo lolamtan aartu buddeenaaf xaafata qulqullaa keetti Yesuus ilmi Waaqayyoo kobar otoo wanta gaarii eenyutti hin bu'in wanta gaarii dubbachuudhaaf sinillee kan keessani Yesuus garuu nuuf hojjechuu dhufe nuun hojjetiin hin barbaanne dhambar amalli namaa akkuma kanaati amma baay'een keenya buddeena keenyaaf gaa'ila keenyaaf mana keenyaaf fi Yesuus garuu anaaf siif hojjete naan hojjetiin jedhan baay'een isaanii ergaan si qaba guyyaarraa otoo si falmanii otoo si danqanii mo'attee milkooftaadhe Waaqayyooti kanaaf hojjetaa akkamii jira gaafa gattan biyya lafaa keessa warra hojii dhaaban namoonni hojii dhaaban ataataa baay'ee qabu otoo qorattanii otoo interview gootanii haasaan isaanii baay'eedha sagalee Waaqayyoo keessaa Tasalonqeessa duraas gaafa laaltan Tasalonqeessa lammaffaa kutaan torbee har'aa haasaa ture wal qabata waan ta'eedhaaf yaadisaa mandaraan Tasalonqee mandaraa baay'ee jireenya hojii irratti daagii taatedha hunda isaanii miti ergamaan Phaawulos akkas jedha Tasalonqeessa duraa boqonnaa 4:12 irratti maayidha ani jedhamitiire yeroon sin bukkee jiraachaa ture attamitti akkan jiraachaa ture sin hin beektu jedha nuni jedha halkaniif guyyaa hojiitti dadhabaa hojjechaa turre jedha kanaan dura immoo waa sin hin jenneerra sin keessaa namni ofii isaatii jireenya isaaf kan ta'u maa'ii aabaatu malee cal jedhee taa'ee buddeena nyaatiin hojii argatu jenne maal gooneerra si dhabboomneerra garuu ammayyuu jedhammoo lammaffaa keetti immoo lammaffaa mura dubbisa Tasalonqeessa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 6 qabaa dubbisa ammumayyuu jedha dubbii sin akeekkachiifne yaada sin hin kenne sana ammumayyuu jedha
hojiitti kan hin hiikne namoonni hojii malee ta'an si walakkaa akka jiran immoo dhageenya irraa jedha. Namoonni akkasii immoo jedha ofii isaanii hojiin qaban garuu jedha warra hojii qaban keessa immoo waa'ee isaanii maal godha jedha lixanii akka isaan booressanii argaa jirra. Kanaaf maal godha irraa of eeggadhaati harka keessaniin hojjedhaati buddeen nyaadhaa. Akkuma kanaan dura sin abboomne harkin hojjenne hin nyaatiin jenneera. Nama sin bukkee jabeessaa qabaati macaafa qulqulluu jedhaa jedhaani. Itti iyyaa macaafa qulqulluu jedhaa jedhaani. Harkin hojjenne nyaatiin jedhaa jedhaani. Maalirra jirtaa jedharraa galagala. Sinu ka'uu danda'a waan ta'eef irraa galagala. Maaliif nam 90 olas keessaa hojiin qabu waan ta'eef. Akka waan amma bara kana maal sin goyyoomsa beektu raagota wangeela da'oo godhatanii faayidaa ofiif jecha qilleensa irra sin kaasan raagota mormu raagota abduu garuu nam mormu. Si bari'eera si banameera na dhagaa bari'uu isa biyya lafaa kanarraa miti yeroo baay'ee barii kana naasoo an daawwit barii inni jalqabaa kanan si kadhadhuu fi kanarraa jooni sammuu kee bari'a hafuura kee bari'a yeroo sammuu kee bari'u balbala hojii argita balbala milkaa'ina argita har'aa qabeessiifaa bari'uu dhiiga garaanii warraan yeroo baay'ee garuu si bari'eera sakkamitti beektu boruma si qabdee hojii galtaa miindaa wayii si gadhiifamaa waan ta'e wayii akkaawuntii keerra galaa no hojiin akkasiin jiru siistamni akkasiin jiru waaqayyo bira waaqayyo gaafa si bariisisu sammuu keerra dukkana kaasa abaarsa kaasa maal godhee hojii sitti agarsiisa yookaan nagadii siin jedha yookaan baradhuu jedha yookaan qotiidha waan namni argine irratti waaqayyo jakee bana ergaa nama 32 waan namni baay'ee argaa dhabe argita yeroo gabaabaatti dhiigolichaan hin argita dhiiga Yesuus bari'uu jechuun waan namni argaa hin jirre irratti ija kee banuu waaqayyooti malee isa ganama kaatee dhattee waan nama harka jiru saamte ganamu miti sii gadhiifamaan sun hojjettee milkooftaadha. Waaqayyo Abrahaamin akkas jedhe ani gatii kee guddaan godhaa jedheen waaqayyo jedheen raajiin gaafa sana Abrahaamiif kakatame alka waaqayyo dhufee akkasii jedhe yaa Abrahaam hin sodaatin ani gaachana keeti na biratti gatiin kee maal ta'a guddaa ta'a jedheen. Abrahaamiif waaqayyo hin saamsimne waan biraan goone mandaraa kam yoo inni seene hin hojjeta hin milkaa dachaa kam yoo dhaqe hin hojjeta hin milkaa si eebbisu milkaa'ii dhiiga garaanii warraan milkaa'ii mee waan sin agarsiisa sagalee waaqayyo keessatti guyyaa tokko Lot Abrahaam wajjin bahe eenyutu jedhe Lot Abrahaam wajjin bahe Lotiif Abrahaam immoo ijoollee firaati aantiidha haa ta'uyyuu malee biyya tokko ga'anii wal dhaban hoggantoonni isaanii hoggataa qabu lamaan isaanii Lotis hoggataa qaba Abrahaamis qaba kana booddee akkas jedha Abrahaam amma maal goonu hoggataan keenya waa waliin gallee fi biyya kana keessa iddoo kan filattaa jedha Abrahaam Lotiidha ijaan ilaalee gara Sodom filatee jedha caffee ishee ilaalee lafa ishee ilaalee miidhagina ishee ilaalee asiinaa wayyaa'e si wayyaa'e Abrahaam eennan iddoo Abrahaam filate immoo iddoo lafa onaa qoroqondaa iddoo waan jirredha na dhagaa dhimmichi dhimma lafaa miti dhimma maalitti ree dhimma hojjechuu beekuuti Abrahaami qophaan hojjetu waaqa isa waamee qaba mul'ataan deemaa jira sagantaadhaan deemaa jira gaafachi ga'uu Loti wanti hundumtu harkatti babbadee mandara abaarsaa ta'ee warra waaqayyoon beekne gidduu galee waan baay'ee ta'e Abrahaam garuu biyya akka yaada namaatti lafa onaa fakkaatu lafa duwwaa fakkaatutti waaqayyo dachaa eebbiseeni dachaa si eebbisarraa qabee ganama kana waaqayyo maa inni garaagarummaan isaa beektu Abrahaam afurri waaqayyo inni hojii hojjetu wajjin jira Lot garuu taa'ee nyaadhaadha baay'een nama udhaam karaa Abrahaam allisaa egaa kanaaf hojjetaan hojii dhaabe jira hojjetaan hojii dhaabe jira warra hojii addaan kutan barumsa kan addaan kutan gaa'ila kan addaan kutan nagada kan addaan kutan jiru ammas keessa maaliif gaafa gettan isa silaaseedha naman qabu waan haasaan immoo dhabani amalli nama hojii hin qabnee isinitti immoo haasaan dhabu namni hojii qabu garuu haasaan beeku haasaafis yeroon qabu si deebisarraa qabee qaama kee hundumaa qaama hojii godhee eebbiseera dhiigolichaan hojiidhaan si eebbiseera maqaa Yesuusin hojjedhu waaqayyo si eebbisa hojjedhu waaqayyo si eebbisa hojjedhu waaqayyo asirraa bana ammas ergaan si qaba hojjedhu waaqayyo si eebbisa siin jedhe kana makana meerkol kaasa raajii kana raajaa waasni raadaba nan hojjedha gedha waaqayyo koona eebbisa gedha annama hojiiti gedha ayyaa
nan hojjedhaa jedha Iyyaas. Nan eebbifama jedha amantiidhaan. Eebbi kun mana kee seenu maqaa Yesuusiin. Egaa namoonni hojii dhaaban haasaan isaanii baay'eedha. Namoonni hojii hojjenne yookaan achi namoonni hojii dhaaban maal fakkaatu? Ariifatinaa sabaa sadii. Tokko namni maaliif hojii dhaaba? Yookaan achi maaf hojii hojjetu gaafa jettan mul'ata ofii isaanii waan hin qabneef hojii hojjetan namoonni. Mul'ata. Hojii mul'ata irraa eegala. Mul'anni maalidhaa gaafa jettanii waa lamarraa dhafa mul'an waa lamarraa madda. Warri barreessanii dhagaa warri barreeffatan maal barreeffatan? Tokko mul'anni imala mul'ata jechuun mataan samaa jechuudha beektu imala yaadaati yaada keetiin. Mee mul'ata jechuun jedha imala yaadaati jedha. Yaadaan ka'anii jedha. Galma ga'uudha jedha. Yaa jalqaba mul'ata qabdaa yoo sin ganan eeyyee attamitti yaada keetiin kaatee mana jaartaa makiinaa bittaa waa gootaa tajaajilaa taataa waa pilaan goote achiin hambaa asiin hambaa akkasan godha akkas naa taagette sagal qabaa yaada kee amansiifatte maal goota lafa kaawwatta yaada kee erga yaada keetii yaaddee kaatee booddee maal goota hojiitti galta. Hojii kan nama dha'u hojii keessas kan nama baasu maal dhabuudha gaafa jettan mul'ata dhabuudha. Mul'anni immoo imala yaadaati. Waa yaada keen carraaqtu waa yaada keen deemtudha. Namoonni tokko tokko garuu yaada isaanii yaaddootti fidaniitu waa yaada gana itti fakkaatu. Na dhagaa namni hojii beeku namni hafuura hojii qabu mul'ataan yaada isaatti fidata. Erga fidee kee booddee immoo yaaddootti ni hiiku gammadee maayidha. Abjoodheera naa dhufeera nan hojjedhaa nan milkaa'a jedha. Sin eebbisa waa sii dhufa hin hojjetta hin milkoofta dhiigolichaan. Ilaa ergaa as qabar kabitaan mirgaa waa sii dhufa hin hojjetta hin milkoofta dhiiga garaani warraan. Meerkol kaasa waan naa dhufa jedha. Nan hojjedha jedha. Nan milkaa'a jedha Iyyaas. Namni milkaa'u jira gubaayee kana keessa. Dhugaanaa baafurri waaqayyoo. Namni milkaa'u jira gubaayee kana keessa laa. Waa sii dhufa hin hojjetta hin milkoofta dhiiga garaani warraan. Milkaa'ii dhiiga Yesuus. Mul'ata yoon qabaanne hojii qabaachuu hin dandeessu. Mul'anni immoo karaa lamaan gara namaa dhufa tokkodha. Waan argamurraa mul'ata fudhatta. Waan argamu laaltee nama laaltee bara laaltee siyaasa laaltee dinagdee laaltee naannoo jiraattu laalteetu yoom maal hojjedhu yoom maal dhiyeessu yoom maal godhe milkaa kan jedhu mul'ata keessatti karaa mul'anni ittiin gara namaa dhufa. Ni lammaffaan mul'anni wanta ija namaatti mul'an akkasumattiin waan hin argamne irraa waan hin dhaga'amne irraa yaada aaraa fedhaaf akeeka waaqayyootiin waan ati raawwachuu qabdu waaqayyo yaada kee keessa waan kaa'uudha. Inni kun sirratti haa ta'u. Akkasumattiin namoonni gaafati jalqabu lammaffaa kana maayinni wanta akkasii ko biyya keenyaaf haaraadha. Lafa keenyaaf haaraadha. Saba keenyaaf haaraadha. Maal fiddee siin jedhu as keessa jira abbaan ta'e tokko waan haaraa jalqabdaati. Sumaan jechaan jira waan haaraa jalqabdaan gadi galichaan. Egaa mul'ata dhabuun hojiin akka nama kan qaban nama godha. Namoonni baay'een hojii maaf dhaban gaafa jettanii mul'ata waan hin qabneefidha. Mul'anni hin jiru taanaan hojiin hin jiru. Sagalee Waaqayyoo keessa Niimiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 17 dhaqaa dubbisaa. Niimiyaan guyyaa tokko otoo ofii isaa biyya biraa jiru waa'ee biyya isaa dhaga'e waa'ee Yerusaalem. Wanta inni dhaga'e Yerusaalem karri ishee akka diigamte diinotaan akka isheen barbadoofte dhaga'e. Sabni Israa'el seenaa qaba fuula Waaqayyoo durattis akka biyyaattis saba Waaqayyoo waaqeffatu jedhamee waan beekamuudhaaf guyyaa tokko bara boojuu keessa Niimiyaan biyya sanaa bahamee too biyya biraa jiraatuuti karri ishee ibiddaan gubattee badde. Bara badduu gubachuu sana keessatti Niimiyaan biyya biraa taa'ee waa dhaga'e. Karri Yerusaalem inni seenaa qabeessi inni beekamaan sun gubateera jedhaduun bira ga'e. Na dhagaa ofiisaa booji'amaadha mana namaa jira harka namaatti ergama namarraa gargaarama garuu waa'ee saba isaa waa'ee biyya isaa wanta gadhee gaafa dhaga'e jedha nyaara guuree hin gaddee jedha. Gaafa inni gaddu mana inni keessaa erga mootii akka ittiin jedhe maal taate yaa Niimiyaa fuulli kee yaarri kee kakaleessaa miti maal taate jennaan yaa mootii bara baraan moo'i malee wanta nyaara guureef kana wanta Waaqayyoon kadhadhu qaba wanti kun immoo si birattis Waaqayyo birattis gaarii akkanaa ta'uu nan barbaada. Mootichi maal taate
maal abdeedhen waa tokko nabe karri saba kooti saba Israa'el akka inni diigame abiddaan gubatee akka inni bade dhaga'eera kanarraa kan ka'e garaa koo nagadde waanan godhu wallaalee jedhe maal si gargaaru ree maal akkan si godhu barbaadda jedhen mee yaada Niimiyaa mana ormaa jira lafa ormaa jira saba ormaa gidduu jira garuu maal yaada jira waa'ee saba isaa yeroo Waaqayyo qalbii kee banuu waan haala kee gararraa yaadda waan humna kee gararraa yaadda waan maatiin kee waggatee hin beekne yaadda har'aa qabee sammuu kee dhiiga olichaan baneera yeeyye maal si godhan amma waan naa gootu yoo jiraate caaffata naa kenni caakkaa biyya sana keessaatti ciradhee akkan ittiin deebisee garadhuudhaaf na gargaari kana bichaa caaffata naa kenni namoonni na gaafatan akka sana dhaabsifneedhaa fi caaffata naa kenni yaa mootii jedheen mootichi sin kenneef Niimiyaan ka'ee qajeela qarbisaa malakkoofsa 32:17 qarbisaa Niimiyaan ka'ee qajeela gaafa inni qajeelu jaaruudhaaf waan dhaga'eerraa mul'ata dhufeef anamma hin danda'u gubateera'oo diigameera'oo ni kaleessa eengada yaada ni nama deebisee garagalu dhagaadhaan sa ijaarame turedha bareedaa ture seenaa qabeessadha gubateera badeera hin dandeessaa kenna nan danda'a afurri kun siifaa kennamu fudhattaa meengette siifaa kennamu dhiigalechaan maalan godhaa nan danda'a meegadhaan isin nan danda'a gedhaa isa yaade kana gedhaa nan danda'a gedhaa yaa nan danda'a gedhee ka'ee booddee hin dhaqe gaafa dhaqu Xoobiyaan faa geesha maramtichi faatti kaan akkasitti hinginan maal hojjechuu yaadde maal dhufteedhani maal barbaakka dhufte gennaan ani waan nagakkuu dhufe yoo jiraate dallaa Yerusaalem isa gubate maal godha deebisee ijaara kanaafan dhufe hin dandeessaare humna qabdaare baa iyyaadamaadhaan inni akka jedhe egaa jedhe anamma ka'e nan hojjedha waan dhibantii waaqa maal godha na gargaara hin gargaaramtatis hin gargaaramta dhiiga garaani warraan annan kaa waan dhibantii waaqa maal godha na gargaara mee yaada dargaggeessa kana abjuusaa mul'ata isaa yaada hamilee isaa yaada annan kaa kan na gargaaramu eenyudha Waaqayyoodha hin ka'e kan sinni bira qarbisaa boqonnaa Niimiyaa lakkoofsa 15 irratti guyyaa 52 gidduutti gedha deebisee ijaare gedha garuu akka jedhan warra dandeessutti hin gedhen Xoobiyaa faatiin geeshan fan akka jedhe ani gedha nan hojjedha nan ijaara Waaqayyo na gargaara isin garuu maal hin qabdan keessa seenaan qabdan jedhe maal hin qabdan mee dubbadha maal hin qabdan seenaa amma mee baay'een keenya amma har'aatti waan hojjenne keenya hin jiru yookaan waldaa kiristaanaaf yookaan mana barumsaa naannoo keenyaaf yookaan maatii keenyaaf yookaan ollaa keenyaaf yookaan dhala keenyaaf yookaan ofii keenyaa hojjedhu yeroo ammaa kanatti yeroon kee ammadha yeroo hojjechuu qabdu yeroon isaa ammadha yoo amma hojjechuu dhaabatte guyyaatti harki kee dadhabu jira guyyaatti iji kee ilaaluu dadhabu jira amma yeroon hojii kanaaf Niimiyaan ka'een hojjete maal godhe in xumure hin ijaare sana booddee gedha namoota waamee gammachuudhaan faarfannaadhaan Waaqayyoon galateeffate ergaan sii qaba lola baattee hojii irra kan jirtu hin xumurtaa jedhe Waaqayyoos na harkaa fudhattaas qabarka bitaan mirgaa hin xumurtaa jedhe Waaqni waaqotaa mee si'asati nan xumura gedha ayyaa tokko amantiidhaan sadhumaa xumurii deebii galataaf namoonni hojii dhaaban maaltu hojii dhaabsa lammaffaa maaltu hojii nama dhaabsanii lammaffaan abdii kutannaa sagalee Waaqayyoo keessaa mootota isa duraa boqonnaa 19 gaafa laaltan lakkoofsa 5 irratti raajii jabaa tokko argina raajii guddaa Waaqayyoo bara sana keessa kaase saba Israa'eliidhaaf raajicha Eeliyaas sagalee Waaqayyootu dubbata Eeliyaas raajii Waaqayyooti raajii Waaqayyoo abiddaan wajjin hojjetudha abiddaan yoon abidda waame Waaqayyo abidda kennaaf wanti inni barbaadeen Waaqayyo nama gaaffii deebisuufidha garuu guyyaa tokko raagota sobduu baay'ee aaboof humna Waaqayyo kenneefiin rukutee balleessee fixee ka'ee booddee dubartii tokkotu haadha manaa Ahaab tokko asitti jedhe Elzaabel akkumati raagota sobduu nagalaa fixe raagota koo ani maalan godhaa sin ajjeesaa jetteen ani bor sin ajjeesu taanaan waaqoliin ana aggeessan geettetti dhaadatte na dhagaa yaada gabaabaa bikkaa fudhadheen deebi'an raagota 450 fixee Qarmeloos irratti qalee bira darbeedhaan raagota sobduu isheen maalittiin jette laala nama 450 rukutee ka'ee booddee nama tokko sodaata qubaasaa immoo godhe miti Waaqayyo wajjin jira amma maalittiin jedhe hinduutaa jennaan
بقى يا واقع يقدر أنا بوتا كورة ويوتي ناجسين مالتو إلياس إسا أبدان وجدت سواك أيوسا ألتكا كناتي دفهم اللي توفي أكني تدن أبو غلقا فقتن وانتن أقوت أبدي سكوتة تشيسي أبدي كتناتو أني سارو كوتي أبدي كتنان أبينا قدا جرينا قدا قايلة قدا إيبا قدا نما نفسيسا ندقا نموني باية يرو باية درمو أچوغا أنكيستي مالي مواموغا فقتن هوريوان أباني ميتي نموان أباني ميتي هم نوان أباني ميتي يروان أباني ميتي مالي موامانغا فقتن أبدي كتنان شسادة فرات سنيغا لوانتف أبدي كتنان مو إيسا كان يروف كوليجي تيساني أبدي كتا كان جرتن يونيفرسيتي تيساني دري برمسا تيساني دري وغي تيساني نغدا كيساني أبدي كتا كان جرتن دغا لولي جرا وجي كيس فالمين جرا وجي كيس واق أيو واق الراغا نمساغتو وانم بربان نداف أوتو إني تبقى تشاغروتي دت إساغا سونيكي سوتي واق أيو واق الرائر غما إرغيف مال كنجر يا إلياس أسيم على الجبة أما كإيتي نياتو كده وانياتاف تولاتف إلياس نياتي هنوغين أتشيك إديمين واق أيو كزدين أستنمو كان كيغدين كراك أبدا دانديك أبدا إدين إرغانسي كبا نموتان حالوتان فالمما كان جرتو إن صداتين هم نسي إرغاني واق أيو كنا مكانا هم نسي إرغاني واق أيو ألتكتكا يروكاتن سيد أني أولا كيساني واجرا كيسان كيسا نموتا بايين كاوتن دغتينا أبجوك أبدا تانا كيسوما ولا تقبل تانا سيد أنا كاسو واني كاسو وان بايدا سيد أني ماتي كي كيسا كاسا وان سيد أني كاسو بايدا دغا هريا ما كي كاسا ماتي ما كي كاسا أولا ما كي كاسا غاما شيتي كاتو كزرين إن صداتين جديني نيادوتي مالتي بينك أجيلي أما إيسات أما تلوسينات هنياتي كده نياتي تشان هل كان فرتما فقويا فرتما ديمي كده إرغان سيكابا هر أمو كان كي بودين كي سغلي واقعيوتي نياتي باتا إنجباتا ديغولي تشان أسكب شيلا لابارابا ديا هر إرغاتو كوسي دغيران سي أري أوف جي تشاجرو هم نقول أتيغا دي باتي أريتان إيغا قراني وران مينان أريا مالي كده هن أريا مجرائيا أسكبا إبتا كل بيكوتر بسكالي راجي تأي سي أري أوف جي تشاجرو هن ألا جي تشاجرو منا كي وجي كي واق أيوة كغير هم نستي قونا هن أريتا إن ألسل واق أيوة نفتوكو أمين من أريا جرائيا نن آلا هن آلا مجرائيا أسكبش ماتي كيرا وجي كيرا جرو كيرا ورسف الماجرا لفان ايرا ديغولي جان لفان ايرا ديغا يسوس يو ماكينا اوفت خرا غوما ماكينا يو تجاجلتو خرا مايكي يو نغدو خرا ميزنا يو جتو خرا ميندالولام تندغتي امين جدا خرا برامتي اما وري من نغداني وان برامتا مغافت كوتاني مالو غلا بيتا غورما ميجنا كوتا سنجلا تاغول وين ما توترغ warri barsiisaan immoo bakka barataan tokko isin dhageenya godha gaafa tagaagiltu maayikii faa gubasi hin sodaatiin dabartee milkoofta dabartee milkoofta angana dhiigolichaan falmiin jira garuu moo'ichi jira namoonni yeroo baay'ee maaliif hojii dhaabu gaafa gatan inni sadaffaan lola hojii keessaa wallaaluudha lola maal keessaa dubbadha please lola maal keessaa namoonni maaliif hojii keessaa baan beektu mul'ata ofiisaanii waan hin qabneef otuma qabanii immoo abdii waan kutaniif abdii kutannaattaan seemmoo hojicha keessa lolla akka jiru ololla akka jiru maqaabatuun akka jiru arrabsamuun akka jiru hin dagatiina yeroo hojii keessa jirru waa lamaaf lolamna tokko waan biraatti darbuudhaaf lolamna lammaffaa immoo waan caalleedhaaf waan darbaa jirruuf lolamna ergaan sii qaba jirtas keessa gubaa'ee kana keessa miilli kee darbuu ga'eera واو دربو غير ميلكي ميلي توكو ميلكي داو فينا سدوران ايرا ديغا قراني ورا ايرا بيسوس هر كميرغا دربو غير غدايا نن دربا غدايا لولا كان غداياس نمود غدايا اسكا بسني بس تغاغلا كيرت نغدا كيرت واجرا كيرت
Afura darbinsa waameera dhiigolichaan. Waameera. Yoo iji keessan baname qorumsi keessan gabbina keessan ta'a. Lola keessatti Waaqayyo moo'icha namaa laata. Yeroo hojii hojjettu hojii lola akka qabu hin dagatina. Amma yeroo baay'ee namoonni hojii tajaajilaa firiideemitti yaadu. Addunyaa kana keessa garuu kan akka hojii tajaajilaa ulfaatu hin jiru, qorumsa qabus hin jiru. Lolli keenya akka argamaa Phaawulos jedhee Efesoon boqonnaa 6 keetti nama foonii wajjin miti. Macca furamminaa wajjin. Yeroo baay'ee nan beekan seexan gaafa nasi afuramaa ifachaa olee akka dingataa karaa qajeelu dhugaadha balaan jirre uumti. Naman jirre namatti kaafte ergaan sii qaba. Ba'uu geessetta. Mo'achuu geessetta. Gateettii caalta yeroo gabaabaatti ameen gadaayyaat. Si ari'uun miti sirraan ari'a lolaan maan jedha Waaqayyoot. Nam tokko ameen ayedaabe. Alaabaa doolaabaa sandiyaa. Boo'icha bichaatti ni katiinaa moo'ichaaf godha Waaqayyoo. Qorumsa bichaaf ni kiinaa galataaf godha Waaqayyoo. Hojii kee keessa lolli akka jiru hin dagatiin. Beekna yoo dhufeeyyuu hojii makkana qabanan darbaa itta. Nama darbu jira guyyaarraa. Afurri Waaqayyo dhugaanaa ba'a. Nama 169 darbinsa ga'ee firanaan jedha Waaqayyoot. Isa ammaa biraan darbunaan jedha Waaqayyoo. Ishee ammaa biraan darbunaan jedha Waaqayyoo. Nan darba kan jedhu si'a lama ameenaa jedhaatu. Dabalee ameenaan sadama ameen jedha. Waan baay'ee jedhamuu dandeessu. Gaddeebitu jedhamuu dandeessa. Nama hojii hin beekne maayimii jedhamuu dandeessa. Ijoollee jedhamuu dandeessa. Waggaa guutuu dhuma kana girtaa jedhamuu dandeessa. Dhaabadhu Waaqayyo maqaa haaraa sii laata. Oraba shadabarabaadiyaa. Afurri Waaqayyo eebbisinaan gekkaa jira. Maqaa haaraa fudhatee yeroo gabaabaatti. Maqaa haaraa. Elaa. As keessa Waaqayyo akkanaan jedha. Si ammaa si harkaa fuudhee hojii haaraa sii laadhalla. Eenyu akka ta'e sarakkabdee baatas ammaa yeroo gabaabaatti. Sarakkabdee baataan gadi golichaan. Kan biraatan baa kan jedhu ameen aydaat. Jedhaa naa gadhiifameera jedhaa. Naloo jedha jedhaa. Nam milkaa jedhaa. Eeyo kan harkaa fudhatu nama 64 iddoo haaraa. Lafa haaraa. Balbala haaraa. Mindaa haaraa. Gulantaa haaraa. Simadhaa jedheera Waaqayyo eeyyee. Nama 64 ameen. Dabalee ameen. Sadumaa. Si'a sadiyyaatti waan haaraan naa ta'eera jedhaa. Tokko. Lama. Sadumaa. As qabi gaasin eebbisa yeroo gabaabaatti. Baga lolamteef. Baga qoramteef. Baga sirratti kaane siin jedhu. Waan gaariidhaaf naa ta'e gattee dhugaa baata dhiigolichaan. Bagan qorame. Bagan irratti kaan. Bagan dhabe. Waan caalu qabadheera jedhee dhugaa baanaan jedhe Waaqayyo. Hoodhu siifaa ta'u dhiiga qaraanii horra. Nan amana kan eenyu akka ta'e hin beeku. Harki tokko harka kee qabeera. Otoo isaan sitti bu'anii duubatti deebi'uu hin dandeessu ati. Si darbata malee gara fuulduraatti ameen jedhaayyaa. Naa ta'e kan jedhu ameen. Dabalee ameen. Si'a sadii narraa banameera jedhaayyaa. Tokko. Lama. Saduma. Ol kaa dhaabadhaa ani milkaa'eera jedhaayyaa. Otuman lolamuu jedha. Otuman dhiibamuu. Didee ba'eera jedhaayyaa. Didee ba'eera jedha. Guddinaan ba'eera jedha. Lafa haaraa si badhaaseera. Balbala haaraa. Hojii haaraa. Eebba haaraa si badhaaseera.